namoonni yuutuubii jalqabuu barbaadan jalqaba irratti maal akka isin barbaachisu isiniif tuttuquudhaaf yaala taambineelidhaa fi taayitiliin baay'ee murteessaa. Achi booda isteeppii lammaffaa editingii qofaatti fuuftee viidiyoo ajaa'ibaa hojjette jechuudha. Sagantaa kana daawwachuudhaan dura subscribe gochuu isa mirkaneeffadhaa notify all akka godhattan abdiin qaba. Egaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallattoota daawwattoota chaanalii yuutuubii Akkamshaa guyyaa irraattis deebinee dhufneetidha. Kan jirru akkam jirtan isiniin jecha welcome back isiniin jechuun barbaada. Namoonni chaanalii kiyyaa faaree taatan yeroo viidiyoo kana daawwachuu jalqabdan subscribe gochuudhaan jalqaba. Akkasumas akka viidiyoon kun vaayiraalii ba'u dureellee nagargaaraa turtanii namoota hedduu bira akka dhaqqabu saayibban keessan keessattuu namoota adda addaa viidiyoon kun ni barbaachisa jettanii yaaddan bira akka dhaqqabu like share subscribe share godhuun dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Egaa guyyaa irraa wanti isin garsiisuu barbaade akkaataatti yuutuubii namni start from up to the top level jechuudha. Akkamitti jalarraa jalqabnee hanga gubbaa gahuu dandeenyaa kan jiru yuutuubii adeemsisaa jalqaba isinitti argisiisuu barbaadeeti. Egaa jalqaba irratti namoonni yuutuubii jalqabuu barbaadan jalqaba irratti maal akka isin barbaachisu isiniif tuttuquudhaaf yaala. Sagantaa kana daawwachuudhaan dura subscribe gochuu isa mirkaneeffadhaa notify all akka godhattan abdiin qaba isinii jecha. Egaa jalqaba irratti wantoonni isin guuttachuu qabdan tokkoffaa irratti wanti isin barbaachisu bilbiluma harka keessan irra jiru. Bilbila harka keessan irra jiru tokkoffaa Samsungii yoo ta'e baay'ee bareedaadha. Kan sanirraa hafe bilbila keessan fayyadamtanii editingii garaagaraa software ittiin edit godhan kaapikatiin baay'ee bareedaa ta'e ni jira. Loogoo qopheeffachuudhaaf Pixel Lab faaraa jira. Amma Pixel Lab kana fayyadamtee loogoo taambineelii hanqeetti qopheeffachuu dandeessa. Akkasumas ammallee kaapikatii fayyadamtee sagantaa tantee guutuutti edit godhuu dandeessa. Baay'ee bareechee kaapikatiin edit godha. Achi keessa tirendilee wanti tempileetilee garaagaraa jira. Foontii gosoota barreeffama adda addaa fi waan ati barbaadde baay'ee achi keessaa qaba. Isa fayyadamtee egaa hojjetuu dandeessa jechuudha. Inni itti aanu reekardarii isaa sirra godhamee sagaleetti reekardi godhamu jechuudha. Yoo qabaattes baay'ee bareedaadha. Yoo qabaachuu baattes weel bilbila hankeetiin hanga dandeessutti sagalee tantee kaapikatii fayyadamtee qulqulleessaa hojjetuu dandeessa. Jalqaba irratti erga imeela bantanii imeela kana eega bante booda imeelli kan kee yoo xiqqaate torbeedha ol turuu qabaa jechuudha. Achi booda imeela kan kee erga bante booda akkuma viidiyoo irra mul'atu kanatti ittiin start goota jechuudha. Maqaa yuutuubii hankeetii itti banattu leeyitee itti bantee start godhatta. Achi booda wanti si barbaachisu eega banatte loogootti qopheeffatta Pixel Lab itti qopheeffatta chaanel neemii hankeetti qopheeffatta. Achi booda waan irratti dalaguu barbaaddu niichii yookaan taayitilii isa jedhamu san jechuudha. Taayitiliin ni qopheeffatta. Jalqaba wanti si barbaachisu isaan guddaan viidiyoo dalaguu deemtu san viloogii haa ta'u yoo viloogii ta'e viloogii tarii yookaan kaan edukeeshinii haa ta'u yookaan kaan teekinooloojii haa ta'u waan irratti dalaguu barbaaddu san jalqaba ni filatta. Erga filattee booda taayitiliin kee erga qopheeffatte booda iskiriiptii barreeffatte. Iskiriiptii gabaabaa qopheeffatte achi booda maateriyaaloota viidiyoo keetti barbaachisu walitti eega qopheeffatte booda as deebitee viidiyoo kee reekardi godhuudha. Achi booda isteeppii lammaffaa editingii qofaatti fuuftee viidiyoo ajaa'ibaa hojjette jechuudha. Jalqaba irratti taayitiliin qopheeffattaa. Achi booda eega taayitiliin kee qopheeffatte iskiriiptii qopheeffatte booda eega xumurtee maaltu si barbaachisaa taambineeliitti qopheeffatta. Taambineelii bareedduutti qopheeffattee vaayiraalii boodhaa viidiyoon kee hedduu namoota hedduu bira geessee mul'achuudhaaf taambineeliidhaa fi taayitiliin baay'ee murteessaa. Baay'ee takka murteessaa taambineelii fi taayitiliin jechuudha. Isaan lameen kana qopheeffannaan viidiyoon tantee kompiliitilii waan bareedduu takka taateeti vaayiraalii siif baati namoota hedduu bira dhaqsee qaqqabuu dandeessi. Jiddumaanuu baasumaanuu namoonni daawwachaa jirtan ulfaadhaa isiniin jecha viidiyoo tana nama biraatiif sheer godhu akkasumatti illee subscribe godhuu isaa hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Sagantaa gaggabaabduu bareedduu kanaa gaa maalirratti akkaan isiniif dalagus koomentii jala na beeksisaa deemtu. Sagantaa akkaataa editingii garaagaraa appilikeeshina kaapikatii Pixel Lab fayyadamee appilikeeshinoota adda addaa fayyadamee editingii akkamitti akka edit godhan viidiyootti yuutuubaaf edititti godhatan loogoo garaagaraa itti hojjetan hedduun isin barsiisa. Gabaabatti kanumaan jechuu barbaadee barumsa keenya guyyaa irraa kana fakkaata ture. Egaa akkamitti akka yuutuubii keessan irra vaayiraalii ba'uu dandeessan isteeppii itti aanu keessatti hedduun isiniif hojjedhaa ulfaadhaa. Sagantaa kanaaf hariyaa namoonni ta'an subscribe godhaa namoota biraatiif share godhuun dagatinaa. Let's go guys.